waraana obbolaayaniirraa eenyutu buufata? Namni mootummaa keechas taa'ee mootummaan alas taa'ee qeeqasaa itti fufee Obbo Taayee Danda'aa barreeffamoota mootummaa Abiy Ahimad qeeqan hedduu walitti fufiinsan maxxansuu itti fufeera. Yaada Obbo Taayee Danda'aa kana haala itti aanu kanaan qindeeffannee isinii qabannee dhiyaanneerraa itti dhiyaadhaa. Kun miidiyaa Hangaatuti. Obbo Taayeen akkana jedhu. Har'a Itoophiyaan waraana hamaa keessa jirti. Oromiyaatti lolli abbaaf ilma wal ajjeesisu ganna 6 lakkoofsiseera. Tigraayittis waraanni kisaaraa rogadaneessa dhale ganna 2 lammiilee jidduutti gaggeeffame. Amaaratti ammoo lolli obbolaayan wal nyaachisu waggaa 2 guutaa jira. Sandaran garuu ammas maqaa hulaa galaanatiin afuurri waraanaa ni dhaga'ama. Naannoon Tigraayillee waraana biraa akka seenne ni yaaddessa. Haalli waraanaa kun uummata keenya rakkoo cinqaaf saaxileera. Qarqara Itoophiyaa marattuu nagaan bahanii galuun yaaddoo ta'eera. Dinagdeen akka malee kufuun hedduun nyaatanii buluuf rakkataniiru. Haalli barnootaa fi fayyaas guddoo nama gaddisiisa. Diyaaspooraan otoo nafin madaa qalbii fi kaffaltii gadhiisisaa maatii butamaniitiif saaxilamaniiru. Faarsee bulaan ammoo har'as dibbee waraanaa rukuta. Garuu waraanichi kan eenyuti? Waraana Itoophiyaa fi Itoophiyaanota kisaarsu kana irraa eenyutu buufata? Yoo qixaan xiinxalame fala argata. Uummanni keenya kan baadiyaa waraana hin barbaadu qotatee fi horsiifatee jiraatuuf hundarra nagaa fedha. Amma garuu waraanni jiruu isaa jeeqeera. Oddoo fi ooyiruun isaa dirree waraanaa ta'eera. Mannii fi oomishni isaas irra deddeebiin gubateera. Gamalachiinuu waraanichi ilmaan isaa nyaata. Innis manaa fi ooyiruu ofii keessatti ajjeechaa fi miidhama qaamaaf saaxilama kan jedhu Obbo Taayeen. Kanaafuu faayidaan isaa lolli dhaabbatee nagaan bu'uu gaafataa jedha. Raayyaa ittisaafis waraanni filannoo miti. Dhugaa kana Jeneraal Kabbadaa Raggaasaa irraa dhageenye. Loltuun guyyaan du'aa jiraachuu muummichi ministeeras paarlaamaaf gabaasanii beeku. Amma loltuun Itoophiyaa kamuu obboloota ofii ajjeesuu fi jaraan ajjeefamuu ifateera. Adeemsa waraanichaan ammoo gidiraa danuuf saaxilameera. Mindaa bicuu kaalsii geeddaratuufuu hin hafne argata. Guyyaan ammoo lolli bilaashaa lubbuu isaa galaafata. Gaafa qaamaa hir'atus soorama torbaniif laaqana hin binneen gaggeeffama. Oduun du'a isaas kabajaan maatiif hin himamu. Kan biraa hafee waraana bilaashaa isa jijjiiramaan gamana bakkoota adda addaatti deemaa jiru irratti loltoonni Itoophiyaa meeqa akka du'anii fi madaayan nu bakka buutonni uummataatu hin beeknu kan jedhu Taayeen. Kanaafuu loltuun nagaarraa malee waraanarraan buufatu. Finciltoota yoo ta'an dirreen siyaasaa nagaan cufamnaan malee waraanni filannoo jaraa akka hin taane dubbatu. Jaalmarroon nagaaf jecha daangaa qilleensaa mootummaa keessan Taanzaaniyaa deemuu fi naannoo Amaaratti gaafilee nagaa irra deddeebiin dhageettii dhabuun isaaniif ragaa ta'uu danda'a. Waraana Tigraayifis ka'umsi qumaara siyaasaa ta'uu erga barfatee hubanneerra. Milishaa fi hooggansi siviilii irra jireessi waa hunda caalaa nagaa akka barbaadu ni beekama. Tasgabbiin hojii ofii gaggeessaa ilmaan ofii guddifatuu kan danda'u yoo biyyii fi naannoon isaa nagoome. Amma garuu waraanichi erga rama ulfaataaf saaxileera. Hooggansi naannoo godina bu'ee ogummaa ofii malee waggaa guutuu tajaajila loltummaa kenna. Bifuma kanaan hooggansi godinaa gara aanaa fi kan aanas gara gandaa akka bobba'an godhama. Qumaartanyoota gama gubbaa muraasan ala hooggansi bal'aan akkasiin maatii ofii irraa citee rakkata. Adeemsa kana keessa ammoo hoogganooti kumootan ajjeefamuu mootummaanuu akka hinjifannootti himata. Milishoonni danuunis sababa waraanatiin ooyiruu fi mana ofii dhiisanii maatii faana magaalaa galuun jiruu hamaa hin beekne gaggeessan. Kan biraa hafee ilmaan nyaachisuu fi uwwisuunuu jara rakkisa. Waraanicha keessatti danuun lubbuu fi qaama dhabaniiru. Duuti jaraa garuu akkuma salphaatti ilaalama. Baalli meexxii lubbuu milishaa fi hooggansa caalaa qaalii fakkaata. Dhiyoo tana Shawaa Kaabaa Yaayaa Gullalleetti hooggantooti godina 3 ajjeefamuun miidiyaa mootummaaf oduu ta'ullee hanqate. Ilmaan milishootaa fi hooggantoota du'anii ammoo idaa haadhaa qofa ta'u. Mootummaa badhaadhaan waraanatti jara bobbaasu garagalee ilmaan isaanii hin laalu. Kanaafuu milishaa fi hooggansi wayyabii waraana irraa ergarama malee faayidaa hin argatu. Jiraattota magaalaa fi hojjettootaafis waraanni miidhaa malee bu'aan qabu. Har'a dhiibbaan waraanaa gadadoo ulfaataaf isaan saaxileera. Sababa nagaan dhibeef shufeeronni fi imaltoonni butamuun ajjeechaa fi saamichaaf saaxilamuun ni beekama. Kun sochii namaa fi shaqaxaa bal'inaan danqeera. Santuu qaala'insa jiruu isa kufaatiin imaammataa dhale hammeesse. Jiraatan magaalaa fi hojjetaan nyaatee buluu haga dadhabuutti gadadoof saaxilame. Kanaafuu waraanichi faayidaa ijoo jiraataa magaalaa fi hojjetaa daran hubeeraa jedha Obbo Taayeen. Obbo Taayeen barreeffama isaa ittuma fufa. Daldalaanis fira waraanaa miti. Seektara kamiinuu daldalanii buufatuuf nagaan guddoo feesisa. Waraana amma jiruun sochiin diinagdee hagaa ol laaffateera. Warshaaleen galtee hojii fi gabaa oomishaa argatuuf rakkataniiru. Abbootiin hoteelaa, dhaabbileen geejjibaa fi geessituun turistees rakkoo akkasii irratti kufaniiru. Waliigalatti ammoo sirni daldalaa jeeqameera. Daldalaanis waraana irraa hin fayyadamu jechuudha jedha.
waliigalaan ammoo waraanichi akka biyyaatti miidhaa dinagdee ulfaataa geessise. Al tokko Bogtaachoo Raddaa pirezidaantiin Tigraay duraanii waraanni ganna lamaa sun Tigraay qofatti kisaaraa doolaara biliyoona 80 geessisuu tilmaamanii turan. Mootummaan federaalas tilmaamicha naalle. Booda Bogtaachoon gorsaa muummicha ministeeraa tolfamoo irraa tilmaama isaanii fudhatuun sirrii ta'a. Miidhaa Amaaraa fi Oromiyaatti ga'eefis tilmaama wal fakkaataa yoo fudhanne Itoophiyaan waraanaan doolaara biliyoona 240 kasaartee jechuudha. Miidhaan namoomaa gaafa dabalamu ammoo kisaarichi eessa gahuu akka danda'u hubatuun salphaadha jedha. Gama kaaniin garuu mootummichi filatamaa fi seerawaa ta'uu guyyaan himata. Duuba mootummaan ummataaf filame eenyu bakka bu'ee faayidaa eenyutiif ilmaan ummataa fi qabeenya biyyaa waraanatti guba? Kun gaaffii ijoo fakkaata. Jarri boodarraa qumaartanyaa ta'uu nutti himan kunniin jijjiirama qabsoo ilmaan ummataatiin dhufe butuun waggaa 7 dura aangoo qabatan. Gaafas fedhii ummataa ilaaluun nagaa, haqa, bilisummaa, qixxummaa, tokkummaa fi badhaadhina ariitiin fiduuf waadaa seenan. Har'a sun martuu dhadhaa abidda seeni ta'eera. Silaa nagaan jiraate ummati gara waadaa isaaf seename sun deemee ni gaafata. Qaamni siyaasaa qumaaraatiin aangoo isa hin madaalle qabate garuu ummata burjaajessuu fi sodaachisuun aangorra turuuf waraannicha akka tuftatti fayyadama. Kanaafuu waraanni Itoophiyaa fi Itoophiyaanota kisaarsu kun qumaartanyaaf utubaa aangoo isa jabaadha. Addatti ammoo kaayyoon waraanichaa biyyaaf ummata otoo hin taane 4 kiiloo eeguu akka ta'e danuu dhaga'ama. Faarsee bulaan saalfii malee guyyaan dhimma kana odeessa. Hiriirri nagaas eegumsa 4 kiiloof waamamee beeka. Dhiyoo ammoo kanneen gaaffii daabboo dhiyeessaniif deebiin 4 kiiloo lilmoodhaan jedhu kennameera. Kanaafuu waraanni obbolaa wanyaachisaa kisaaraa biyyaa fi ummataatiin fufe kun mootii tokkicha masaraatti tiksuuf akka ta'e hubatamuu qaba. Nuti Itoophiyaanonni waraanichaan miidhamne ammoo qajeeltoo haqaa, bilisummaa, qixxummaa fi obbolummaatiin tokkoomnee waraanni nu ga'e jechuu qabnaa jedha obbo Taayyeen. Mootummaan ummataaf haa dhufu. Qaamolee nageenyaa fi haqaaf. Qaamoleen nageenyaa bilisaa fi kan hin baabsine ta'uu heerri Itoophiyaa tumeera. Keewwata 55 muraa 7 jalatti poolisiin tignii fi raayyaan ittisaa qabeenya paartii otoo hin taane jaarmiyaalee biyyaa fi ummataa kanneen loogii hundarraa qulqulluu ta'uun akeekameera. Keewwata 78 muraa 1 jalatti ammoo mana murtii walabaa hundeesseera. Abbaan alangaas akkasuma bilisa ta'uun irra jira. Kanaafuu qaamoleen nageenyaa fi haqaa waardiyaa aangoo namoota muraasaa otoo hin taane abukaatoo bilisummaa haqaa fi nagaa ummataa ta'uu qabu. Keessattuu qumaartanyoota siyaasaa lubbuu fi qabeenya ummataatiin taphachuun gamatti jarayyuu beelessaa mirga kunuunsuu fi hattuu jedhee isaan arrabsuuf ergamuu dhabuun dubbii ijoodha. Akkaataa heera biyyaa keewwata 25tiin namni marti seeraa gadii fi seera duratti qixa ta'uu qabatamaan agarsiisuu feesisa. Dhugaaf taanaan har'a duumessa burjaajii hamaa keessa jirra. Garuu burjaajuma kana keessan mul'ata guddaa tokko agarra. Guyyaan raayyaan Itoophiyaa, waraanni bilisummaa Oromoo, waraanni Tigraay fi faannoon Amaaraa walabummaa biyyaa fi nagaa ummataa tiksuuf waltumsan dhufaa jira. Tokkummaa addooma keenya kabajee fi walooma keenya bu'uureeffate isa sibiilarra jabaatus ni ijaara. Kanaafuu yaalammi bilaasha walajjeesuu dhiisi. Hiriira kee sirreessi. Gaafas siyaasan qumaaruun wal nu nyaachisu. Qorichoomuun gadadoo hunda irraa nu fayyisa. Shirtootaa fi diinotaaf dirree taphaa ta'uu keenyas yeroo dhumaaf hambisa. Ummata keenyas bilisummaa, haqa, nagaa fi qananii gonfachiisa. Sodaa keenya mo'atuu fi waliin waliif dhaabbatuu qofan nu barbaachisa. Ammarraa waraanni obbolaayanii nu ga'e haa jennuu jedhan obbo Taayyeen yoo yaada isaanii guduunfan. Mootummichi kan gaaffii nagaa kamiyyuu akka waan inaafaa fi hawwii aangoosaaf kaasanitti nama fudhatu kun yaadota kanniin karaa nagaa fudhata jedhanii yaaduun ulfaataa ta'us obbo Taayyeen ija seeraa fi siyaasaatiin waan jiru ibsuurraa duubatti jechaa hin jiran. Nus kan qabanne ammaaf xumurreerra. Miidiyaa keenya subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa jechaa nagaa isinitti dhaamanna.